waraanni araaraa eeroo teenyee irra dhukaasa banee namoota kuma hedduu lakkaa'amuu ciqileedhaan jilbiifachiisee amammoo fi imimmaan keessaa jiisu walgahii guddittii caarraa obbo Raabsaan addeessi. Eeroon teenyaas meeshaalee lolaa gurguddoo kanneen akka kaasaa hojjaatiin boodaaraatii fi sijaaraadhaan rukutanii ashaboo harka kan dhiisan. Shamarran keenyaas waraana araaraa kana lafaan dha'uuf yeroo barbaadametti masaa'il makarajaatii fi boombii subaataatiin cinaa dhaabbannachaa waada gurguddaa takka takkaa jira naashidaan naddoonii amashaa hidhattee isiin alaboonii kiseen isiin galtu kisee gala loonii qoraaniin dhaqattuu ni dhumti aloonii jarjartee irratti ijoolleen sii lamaan xixiqqooni jilba dhaabee bira ciisa doofaa durorooni eega nyaatee rafe biyyoonii tasiirraa naqamti shuumooni takka siisan ammoo amasha boonii rabbumaa kasaare tokkooni. عيد مبارك جنيه بقى قيس المسلمون والربار بارا نوها قود رب ماني عيد مبارك جنيه بقى قيس المسلمون والربار بارا نوها قود رب ماني والربار بارا نوها قود رب ماني ماتي فيه تيوالين وانكاري دبرسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا دعوتو تكين خلين كرو ميديا راني دعوت جاجرتان هندينو. إيجا سجنتان كين أكبر تفتو البران. إتجاه التنس خان أمان تناماري سجنتا إنترفيو خان أفغافيت. سجنتا الأفغافي دا إيجا كودران سنيبان مني أران تنام دا نما بشن ننسيسو دندو خان تجنتا خانة كوميدي جاسل نما تفوق أبني سنيبني جرا إيجا الناس gaafini gaafanna achirratti gaafsa irra nuuf deebisa akkasumas bal'inaan akka ajaa'ibatti akka nu taphachiisee ittiin bu'arra abdii guddaa qabna eegaa eegalleen duratti baga nagaan dhufte ayyee baay'ee bareedaadha eegaa mee maqaa kee guutuu kaakayi istakka maqaan kiyyaa Muktaar Muhammad Seenetaatiin jedhama guyyaa ayyaana Iidul Fitrii kanaan barakum tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii jaha kanaan nu ga'ee jeetiin gammada. Itti sinaa gammachiisuun jira. Baay'ee bareeda. Gara gaafii isatti aanutti deemna. Egaa akka oduu fi akkasumas dhageettii garaagaraa qabnutti Muktaar namni jedhamu yookaan Muktaar kun dandeettii adda addaa qaba jira. Dandeettii nama bashannansiisuu, dandeettii sammuutti waa qabachuutii fi dandeettiilee garaagaraa qaba jira. Dandeettii kana akkamitti argattee? Uumamoo waan guyyaa keessaa yaaliidhaan argatte wanna kun. Yaalii osoo hin ta'in bu'uura geenye qalbimaa qaba malee yaaleettisii miti. Hedduullee yaallee garuu waggaan dhageenye hin galtu. Ta dhageesse akkasuma tafti. Akkasuma tafti ture. Raayyaan jee nama qalbeeffatu tokkotti himnaan gahaa gariin itti deddeebi'uudhaan dhagaa jee karaa lama yoo irra deebitee qaceellootti galti ture. akkuma jedhan maal jaaramni yafhamu zikiyyu bimisaali waahidin ما لا يفهم الغبي ألف مثال جان نمني أقولي وخان فتني نما أكيني تكو وان تكا هو بتجان وان نمني وان هو بني وخان نمني غبي يكون نمني يدو درس وان بني مثال كم تكا هو قوتي في نبني نمني أقولي هو بتاجت شو واو دنديتي وماما إيجته الحمد لله رب العالمين جنة جرا أما اللي صفات تونجا إيجا سلطة عنسى يرو ردو تاريخي سينجتو نجى تاريخي مالف سينجا وان ما يجون ترى وان ما دقي تا دبت تنا رتي أكمل كبر دندي ini kami basu dendee akkamii akkanatti oduu garaagaraa tana reediyoo irraa ugaa dhagee miidiyaa irraa kana rakkoo uummata irraa ugaa geessee karaa bifa miidiyaa oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin dabarsu kana akkamitti dandee'a akkamitti afarsee akka nama gaazexeessaatti dubbachiisuu danda'a jettuun taarikaa jenna namni kun taarika qaba jechuudhaan taarika jenna. Waaw maqaa bareedaadha. Meegaa wantoota qabattee irraa isaa ta'u tanii fi ولكن دي ستيرا يساتو ميغا تكلم ورن وبستيو تكلم ورن وفهمت هدي بشن نسيبتيو كم جا جم ميديا دي جم ميديا يساتو أكا بريدود أكا سكيس تدين لغا ميت كلام كذي إيجا نور دكتورة قفلتنيا كانت تانسيني أدو يسند دقي سنا دوران درسيتيس أنغا بوتي أدوتي
waraanni araaraa eeroo teenyee irra dhukaasa banee namoota kuma hedduu lakkaa'amuu ciqileedhaan jilbiibbachiisee amammoo fi mimmaan keessaa jiisu walgahii guddittii caarraa obbo Raabsaan addeesse. Eeroon teenyaas meeshaalee lolaa gurguddoo kanneen akka kaasa hojjaatiin boodaaraatii fi sijaaraadhaan rukutanii kasha booda harka kan dhiisan. Shamarran keenyaas waraana araaraa kana lafaan dha'uuf yeroo barbaadametti masaa'il makarajaatii fi boombii subaataatiin cinaa dhaabbannachaa waada gurguddaa gara kan dhaggeeffattan kun raadiyoonaa yeroo barcaatii sagantaa afaan oromooti amma gara oduu bal'inaatti hin darba. Waaw. Gaazixeessatuma fakkaata. Waaw baay'ee bareeda. Hayyee tan akkanaa tan hundaa jiru. Waraana araaraa. Hayyee mee tan biraa bifa kanaanis. Yeroo hantuunni nama cinqee adurreetti fidan fa'aa. Hayyee. Akka isaan walitti dhaammatan. Waraanni hantuutaa weerara darsa namaatirra godhee miidhaa gurguddoo hogga fidu pirezidaantiin Bashoo obbo Durreen Dandaarraa lamaan jidduu taa'ee kaleessa galgala akka oduu dabarsetti waraanni hantuutaa gocha isaa badaa kanarraa halloo namaa nyaachuu fi tabuuka namaa hudduu irraa yookaan itti qusatu taate malee tarkaan fi du'aa jittimtuutti birannachaa pirezidaantii Bashoon addeessee akkasii annin akkana kanaa jira. Fakkeenyaaf buusaa yoo fudhan. Buusaa nyaata fudhan kana. Shunkurtii fi michaa fa'aa. Wantoota ciramu kana. Mudannoo isaa irra duuba. Buusaan adde barbaree fi shunkurtii fi dinnichaa fi zayitiin dirree leenjisaa tan distii jedhamtutti beena gaara sarri laaqaa jedhaniin aaree waa qorachaa osoo jiru gaagaama balaa amleetiin dhumanii addunyaa tanarraa waggaa galan kafana tokko kabiddeena jedhamuun kafanamanii namoota 5 akkubaayyaa mamuun ajjabamanii helikooftara harkaatiin karaa masjiida guddicha afaan jedhamutti ergamanii Sheekhan soddomii lama hilkeedhaan yaamamuun salaatul janaazaa eegarra salaatan booda wasaasaa guddoo takka taarraba jedhamtuun fuudhamanii karaa qabee gudditti garaatti sirna miidhagaadhaan awwaalamu. Kasih galanii jechuudha. Addunyaarraa isaan kun waaw waan babbareedaadha egaa namayyuu akka itti bashannanaa jirtan abdii guddaadha qabna waaw wantoota akkana kana hedduu takka qabachuu dandeessaa jechuudha. Egaa kanumarraa jidduudhaan si dabarseetiin itti si deebisa. Saniif inni tokko maali mudannoo gammachuudha tan si mudatte ida keessa fa'aa. Mudannoo gammachuudha tan si mudatte ni qabda. Ni qabda. Har'a qajeelatti hin gammadeen maaliif yoo jette islaama ta'uu kiyya. Islaamuma ta'uu kiyyaaf hin gammadee akka islaamni gammade kana gammaduu kiyyaaf sirriitti hin gammade qajeelatti alhamdulillah rabbiif galanni haa ta'u. Alhamdulillah rabbil alamin. Uummanni amantaa tana hin qabne waan gammadiniif amantaa tanaa fi amantaa teenya waan adda baaseef sababa iidaatti tanaaf hin gammachuu guddaan adda deema. Waaw hamilee. Ayyee sabanitti aanan jireenya keessatti takkaa guyyaa irraa deebiin guyyaa iidaa rafne takkaa numa gammadda malee. Waaw iddoo bashannanaa fa'aa dhaqee qabee hirqaanee qoflee taphadhee akkasittiin oolee gala malee takkaa rafa. Waaw ayyee egaa tanuma jidduu si gaafachaa egaa duraanuu Mukhtaar Komidii yookaan abbaa bashannansiisaadhaa miti akkasumas gara bashannana kee kan adda addaa sanitti si deebisa. Ayyee fakkeenyaaf yeroo hedduu yeroonii fi jabana fa'aa hojjaa gisee dhuguu deeman ka'a. Egaa du'aa jiraan warra keenyatti durguun du'aa akkas akkasiitis waan akkanaa kan irratti hoo wanni beektu hin jiru. Takka du'aa hin waan dhabamtu. Ayyee. Isee hojjaa namaa gijaan. Nama boona. Ayyee. Ogaa inni jaan. Du'aa bunaati beekta. Egaa. Zerqanneenii mataa gaafaa duraa qabi gaddaafaa mootummaan baasee iddaataa fa'aa afaan duraa qabi qabeellaa miidhaa fa'aa afaan nutti as qabi qalloo naannoo wacaafaa. Yaa Rabbi Allah nu dagatiin ala gallaa maallaqaa nuyi biiliyoona 200 callaa jaaltiis nuyi takkaan qabdu mallaa lama fa'aa nu godhe adda addaan bira galla. Sibiiltoos manaan nu qaba ceetee loon nu qaba akkarra ceeku rabbi irraan beeku samii zulungi candachiis gadi rijan.
شيخ كدوي قولوا سكاسة جل واقعا بكرة كان لقات كركب بكرة جالس جالس تركب يا رب نوان يعني كذا تيان تدوان لقيس هو جت تلو خمنا كيس ما تادي تسبير كتير هو يار جت تقول شاف سفان كي جنيه تكسي دوي قولنا خا واو دوي يرو براك واو أشي خيزت اللي دام سيد ده برسال جايجا إيجون شيء تيجي أسمانو أكا أرينا واجلا بوزاني بجلا ده برفتة أسمع راجع كنو شيء Polis karora. Yo kan gayo stesi mat stesi. إيه سيتوس Sali. واو خنا ورقبتي خنا جي إيه خنا ملي فكينا يروني في أما فكينا تيجا أتو يرو مالي ألا إيجون بولتي لا ترى خيستي لا هم توفا فكينا قولا يروني في لا أنتاني فا إبسن أكون نتيمسن فا وانتوني كنا ما تجي Ni jira kanis. أيه Ta nejine ala di tu jira ta kanwati biya ala utte galgana mu biya tu jira. Anen kanas. Taka jira na hidan na doti ya mashayida te sin laboni gisen singal tus gise galaloni. Quran inda gatu ni do jaloni. Jarjarte rafti jolle si laman titi koni jilba dabe breji sa dufa duruni ega nyaate rafe biyoni tasirana kam tishumoni. Takkasi sana mu amashaboni rabbuma kasare tokkoni. واو ميجا شاغولي تكسجلي دامي أكا ريكورد اللي راكم تدري جيتي أكا ليشون بريد مين سالتيكا Bifa إيه تصنيفها سالتيكا أكاسي. أكاسي سليمة جاني takka jira nashidan na doni mashahida te zina laboni kiseni singaltu kise galaloni Qur'anin dakattu ni dumti aloni Jarjarte rafti jollen si lamanti tikoni jilba dabe biraji sa dofa dururun ega nyaate rafe biyoni tasirrana kamti shumoni takkasi sanamu amashaboni rabbuma kasare tokkoni واو إيه ربي لو كسارين جيتشالا masalata disba يا إيه يرو Sarifu salati garaa keenya waate malayyaa taarikaa alimaa gadaate kabiirran sabanaa qadachiifa saate hojii nyaatee dhugee qoflee bane daate. Sa osoo afaan saasan dhagumaan qadaate gaarii akka isaaniin dabalabaate. واو وين بريدها إيجا كوميديلي أداداتي سبريدها إيجا خلنا ندفنو هنجنا مي كينيا جدودان ويتي سديس أما أصلي تي سنديب مالك نمني كوميديلا كناكم إيجا بيجتنا جراتون يدو تكا وانو بون صوفي أكسبس قدينا بيجتنا تاي جنة يوان أبدنو جموجي وباجان بيجاتهم سبقالات Mojii jechuun biyya oowitu yeroo hunda aduu yeroo isii qal'aalii akka lafa baddaatti mukaas guddaa waan hin qabne roobni isiitis qal'aaliidha uwwaan mata. جي برنوتا خيستي جي برنوتا خيستي Gahee barnootaa keessatti silaa kan wajjin taatu. Qootuudhaa biyya tana ammoo diinillee nama zamana kana dhufee ilmaa bareedu. واو amazing bro الموجود مالي بيجي نبي خيني عليه الصلاة والسلام فارا هو خيستي جا سود عربية نكا بيجي تنا درنج عال إيه جا أكره جام قرني كسمس وروني هجي لكني دفن نيبسن سنيفو لفتي كموجيدا لفا باي بريد دولا كسمس بروم ستيس جولين سيدا أكا جايبتي نانو ججب دوتي واو يتشون إنما هو أكا بيجتي ندور قمتي جنني أمنا أكا سمعتي الحمد لله رب العالمين مالف نمني تكو خمد عالمو وفتاني متي يا وفتا مرتو وفتي منام عكس ديميني متي ونني مدارمو مالي سمودا سنيف ميغا خمغالا خيستاي اكا جايبتي فتا جي جراتو خسمونسا واو اسكتي واتقبون ميغا خنجولي باديادا تن تيني متشورون ياتي قدت ترى نو دلقا جي مالك عند ليسي ساجرو واو الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا رب وهم دنا من دور كويته ايه قبنسن نو لا قبيت هي اول مخنوس الحمد لله وان بكسچالو ربي حمدوني مالي سمونو بوس كستما تامي كستينا منا واو داوتو تخين خنين قرو مي ديرو داوچا جتن ايغا سكنتان كينيا انترفيدا
akka ajaa'ibatti akka isin bashannansiisu jiru abdiidhaan qaba akkasumas eegaa namayyuu laayikis godhaa sheeris godhaa Gara miidiyaa Oromiyaa takkitii dabarree ayyee waaw waaw ayyee tagoota biraatti deema ayyee gara koomitiiteetii yookaan miidiyaa Oromiyaa keessatti deebiseetiin jira duuba ayyee mee waan jiru akka guutuu biyyattiitti naannoon Oromiyaa lafa maqaa investimentii mijjattuu fi gabbattuu bu'aan guddaan irraa argamu ta'uu isiitiin xiyyeeffannaa mootummaa jala galtee tuutamaa jiraachuun ifa gala. ayyee Lafa uummanni keenya abaabolee irraa dhaalanii buna irra dhaabanii ittiin jiraachaa arma jiran dabballoonni viidiyoo yookaan ergamtoonni wayyaanee investiirootaan badhaasanii gadii irraa argamtuu kallattiin hammaatachaa akka jiran jiraattonni Oromiyaa miidiyaan isaanii gabaasu. ayyee hangana gisee waa'ee haala hacuucama uummanni keessa jiru yeroo himtan bifa kanaan kan dur ture jechuudha waaw alhamdulillah garuu ammaan tana maalirra jira jijjiiramee yeroo egaa doktor Abiyyiin qabatee karaa bareedaarraa amata jaafii wayi geenyee jirra kanis akkaan baqatiin kanii nagaan taa'u jirru kanii miidhaan takkallee hin jirree jechuudha. Alhamdulillah isallee karaa gaariirra rabbi nu haa tursiisu asumaaniin isin galateeffata. ayyee guddaa galatoomne siin jecha eegaa gara sagantaa teenya isa xumuraatti deemu jira inshaallah mee jidduudhaan sagantaalee fakkeenyaaf akka reefun tanaa bashannansiisoo sagantaalee hiibboollee ni qabajan yeroo dubbatan gaa hiibboollee garagaraa mee hiibboollee isa keessa takka nuu jettee gara baacoo teetitti dabala eegaa Ibboo kaniilee hojjetan malee jechuun areefu gaa uummata keenya kan lafarraa kana malee warri sooshaal miidiyaa irra jiru kan nu daawwatu kun hin dhageenye ture isaan nu dhageesse Ibboore ayya ibba anumas jalaa jala akkasii bakka rabbi biraa taate ani taatti walaatee tamashaate hayami qaluuxee fi baluuxeen qabdee waluutee qaluuxee fi baluuxeen qabdee waluute beekama hin beekan dagalee manaa jechuudha. dagalee manaatii fi muka jidduu san Sen. bifa kanaanis ni himamaa jechuudha waaw oromoon gaa seenaan isaa kallattiin itti dabraa ture ogga afaanii fi akkasumas ogga artiidhaanis dabraa kan ture waaw ogga afaan yeroo hedduu akka ajaa'ibatti ogummaan afoolaan kan dabraa ture bifa hiibboo fi akkasumas mayimaa isaa akkasumas wantoota adda addaa keessatti oromoon aadaa isaanii mirgaanis haa ta'u kallattiin dabarfachaa turte hiibboonis isa san keessaa isa tokko jechuudha duudhaa keenya isa jalqaba namoota akkanaa kanaatu waan akkanaa tana godhee yoo jenne miidhaan dhufa waan ta'eef fakkeenyaaf sheekotaa fi qeeroo baraatu tanaatu waan kana utubee yoo jenne rakkoo dhufa waan ta'eef karaa kanaan isaan kun sheekotaa fi kana jechuudha qaluutee fi baluutee yoo jennu sheekotaa fi qeerootu biyya tana dhaabee jechuudha. Dagalee fi mukni waliin ta'ee waan biyya dhaabuu fi Eewwa. qeeroo fi sheekan waliin Biyya dhaabanii. biyya dhaabanii waaw amazing hamilee waaw eegaa daawwattoota keenya kun beekamaadha akkasuma eegaa fakkeenyaaf seenaa uummata oromoo keessatti yoo kan dubbannu ta'e uummanni oromoodha gama qubeetiinis haa ta'u gama kallattii hundaanuu namni shoora guddaa taphachaa ture sheekan keenya akkasumas nama muslimaati namni kiristaanaa kan isaan fidan faayilee fidaan fa'aa paabli godhanii yookaan addunyaa irratti akka hojjetamu fa'aa taasisan malee kalaqni hanga ammaa gama siin kalaqame dilee siin jiru akkasumas eegaa waa'umta keessattuu qeeroon hedduu akka bikka guddaa qabdi diin keessattis akkasumas sabboonummaa yookaan saba keessattis waan guddaa gumaachitee hedduu galatoomaa jechuun hin barbaada. Gootan akkasumas sheekan afaan oromoo haamma teenyee bareedaa dubbannu kana qubee oromoo haamma teenyee ittiin barreeffannu kana akka nu dhaqqabuuf arsaa guddaa kafalan Sheekh Bakrii Sabaloofaa jaarraa abbaa gadaafaa rabbi rahmata haa godhuuf jaamee gisaka maaliif jennaan wanni akka as teenyu gootan arsaa kafalanii jiran akka nuti amma iddoo teenyu tana teenyee waliin sagantaa kana geggeessinuuf nama nuti beenu arsaa kafalee hedduu jira hundaafuu rabbi rahmata haa godhuuf maaliif kun hundinuu bu'aa nagayaati nagayni jiraannaan biitti tasgabbooynaan namni gara kamitti deebi'aa gara investimentii yookaan oomisha yookaan wantoota kana kanatti deebi'aa kanaaf rabbiif galanni haa gahu as geenyee jira. Jireenyi kun
lafee isaanii irra dabree waan arma geedu isaantu dura hojjetee isaan san irra dhumanii dhaloonni isaan boodaallee irra dhume arma waan geebi irraanfatamuu qabanii na fakkaatti. Waaw irraanfatamuu qaban ammallee irraanfatamuu qaban. Waaw bareeda. Baacoote wanni ni adda addaa keessaa afaan jirani. Waajiru egaa takka. Chunga hundumtullee ta'e garuu takkuma lamarra buustee silaagaa egaa sagantaanis ulee fi maarreen gabaabduu bareeda jaanii miti salmaaf. Gama miidiyaa gama reediyooti. Reediyoo isaa ta'uu fedhe. Gama amma fakkeenyaaf Oromoo fa'aa Oromoo lameen gisee wal loltuu wal miitii beeka. Hayyee. Gama shanii fa'aa jennuun namoota hattuu biyyattiin guddachuu deemu. Karaa ittiin guddatu baasee maallaqa fudhatee biyya biraatti mana ijaarrachuu jiranii. Kanneen kana waraanni doktora biyyi irra bobba'ee dahee jechuudha. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatti miseensonni shanee yaala gaawaash deeffachuuf socho'aa jiran irratti tarkaanfiin fudhatamuu raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Hooggantoonni gareewwan sanii Jaal Boonsaa, Jaal Fayyisaa fi Jaal Maakii jedhaman gareewwan dursanii waliin ajjeefamanii Kilaash 34 Eesideeshii 13 boombiiwwan adda addaa 8 fi dannoowwan garaagaraa waliin booji'amanii jiranii jira. Kana Oromiyaa miidiyaa Neetworkiitti gabaasan. Waaw. Hedduu bareeda. Bareedaadha. Egaa fakkeenyaaf Muktaar karaa gabaabatti gaazexeessaa dha'oo jennee hin fokkatu. Sila gaazexeessitummaadha. Fedhiin qabdaa? Illee qabda gaazexeessaa fa'aa ta'uudha. Fakkeenyaaf jechuun namni kun beektaa wanti si kennu qabu iddoon jireenyaa hin murteessu. Gabarummaan hin murteessu. Garuu maali dandeettii fi fedha halaqa rabbiin uumama rabbi namaa kennee jira. Namni kun hundi kan uumamaan waan takka qabu jira. Akkasii bara. Saniif gaazexeessummaa dhibba argatanii dandeessaa fedha qabdaa. Fedhallee qabaadhu dandeettiitti qabde. Jechuun qopheessuudhaaf fakkeenyaaf bifa kanatti tartiibistee itti ibsutti yaadu. Akkasitti sagalteeffachuudhaaf yeroo itti hin qabne malee sida akka ajaa'ibatti. Osoo fakkeenyaaf kan meeshaan gaazexeessitummaadhaan siif kenname taa'u miidiyaa tokko irratti qotu dalagi siin jaame dalaguudhaaf itti qophiidha. Waaw hamilee. Asumaan egaa gara gaazexeessaa miidiyaa keenya qaroo miidiyaadhaa akka nuuf ta'u asumaan affeerannaa guddaa galatoomiin jaala kam jettan boo miseensonni qaroo miidiyaadhaa kam jettan. Egaa waan dhaggeeffataniif hordoftoonni sagalee teenyaa oduun irraa qabnu kanuma asirratti Osoon xumura. barbaada. Osoon xumura. Hayyee ulfaadhu siin jecha yaa komentii jira. Maali fakkeenyaaf nashiidaa fa'a tanii oofte xumuruu dandeessu ni jira. Nashiidaa ta'e jechuun nashiidaa garaagaraa gaa namni dhagayaa mire waan dhageessu takkaa'u ta'e fi qopheessitu takkaa'u ta'e namaa ta'us nashiidaan fa'a wanni akkasitti nu jettu. Raayyaa qabu. Raayyaa faaree kun tanaa ugaan jettee turte raayyaa isaa ta'uu ma fedhee waa ta'u. Amma akkasitti qopheessine ammas mangoolamne. Takkuma nuu jedhe takkuma nuu jedhe takkuma nuu jedhe nashiidaa jira takkarra nuu buusi ni xumurra rakkoon qabu. Rakkoon qabu nashiiduma takkarra nuu buuste. Akka raayyaan jetti. Waan gootummaan taatee sii dubbadha fakkii. Nama karaa rabbii irratti tolteef milki dhageessa maqaa isaa bara hayyuu maalik radiyallahu anhu yaa maalik almulki ansaarota inni yasrib keessa bakki nama dura amanee booda namni lafi seenaan isaa waan raajii dubbata yaa haqqi waraana murtaddii faffacaase dirqii funyaan qabee dirqii fidaayyummaadhaan bifa durees akka hiral kooni akkana jebbaase. Waaw amazing. Asumaan ugaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa guddaa galatoomii jennaani maali jechuun sagalee isaatiin seenaan baraa ilma Maalik yookaan saabticha guddaadha gurra uummata keenyaa gahee jira. Waaw namni gaa kallattii danda'uun uummata fayyaduun baay'ee barbaachisaadha. Kallattii dandeettii itti qabdu namni kun fedhina qaba waan ta'eef dandeettii qaba dandeettii saniin fayyadamtee rakkoo yookaan jiru san ibsuu danda'uudha. Akkasumas maalii dhaamsa dabarsuu barbaachisan biraan gahudha. Dhaamsi sun deemee Muktaaree birallee gahee jira jechuudha. Akkasumas guddaa galatoomii jennaani gama dhumatti deemna. Egaa mee dhaamsa Oromoo mara dhaamsa osoo jaamte maal dhaamta? Oromoo tokkotti. Amma dura akkasitti saganteessine
nama sagantaa tiang turut dalam suatu cuma dalam suatu kalau anta fikirnya berumun akan ada itu semua toko malah itu wajib itu ya oso tokko omtani marti bakka takka silaa fe'amee in arkudaa darkaa namuu yaanni isaa hundi akka maal jeeni silaa in arkudaa darkaa osoo rabbi haa tokko omsuusillee amin 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 ayyee waaw ayga daawwattoota keenya sagantaan keenya kan intarviidha akkasumas muxtaar yookaan taariikhi fidannee dhufne egaa asirratti goolabamaa egaa sagantaa kan akka baay'ee irraa gammaddan akkasumas irraa bashannantan abdii guddaan qaba waaw maatiin keenya kan qaroo miidiyaadha guddaa galatooma as dhuftanii sagantaa kana akkanatti akka bareeddee waliin godhannu kan nuuf mijeessan ispoonsara keenya hundaa'u guddaa galatoomaa jennaanii ispoonsara iddoo teenyu akkasumas ispoonsara sagantaa teenyu tana akka namni kun waliin taa'uu danda'uuf nuuf ta'a ture guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ayyee egaa keessummaan keenya ayyee xumuree sagantaan qabannee dhiyaannee dhumtee jirti oduun irraa qabnu kanuma guddaa ulfaadha. Ayyee guddaa ulfaadha egaa keessummoonni keenya kanneen koomidii keenya yookaan gaazexeessaa fuulduraa nuti abdiif qabnu muxtaar waliin dhufan keessummoota nama sadii aammee fi akkasumas egaa abdiidha egaa guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ayyee galatooma akka maatii qaroo miidiyaatti hedduu takka isin galatoomfanna jajjabaadha akka ajaa'ibatti fuulduratti deema gabarummaan yookaan hojiin namatti wanta godhuun duubatti nama nan biftu walaalummaan nama deebistu kanaafuu kun hundinuu fedhaa fi khalaqa rabbis keessatti uumeetu akka fuulduratti deemtu si godhaa jechuudha kanaaf asirra goolabna. عيد مبارك جنيه بقى المسلمون والربار بارا نها قود رب ماني عيد مبارك جنيه بقى المسلمون والربار بارا نها قود رب ماني والربار بارا نها قود رب ماني ماتي فيه تي ولين وانكاري دبرسو